harargee guddoo sammaal tolitti fide nu tuffatte isaan tuffachuu danda'a because na arrabsa waan ta'eef ni tuffadhe ammas borus isinin tuffadha because maaliif isini maqaa keessaniin isin tuffadha harargeedhaan keenan tuffadha because keessaan daladhee irraan bi harargee jechuun haadhati jechuudha bar namni haadha ofii hin tuffatu okay sammuun keessa waan buqqee taatee fi harargee tuffatteettan harargee walitti hin qabsiisina harargee jechuun haadhati jechuudha because namni harmee irraa dhalate harmee irraa nyaatee dhugee harmee guddisee gaddeebisee namni arrabsu osoo sammuun keessan bal'ina qabaate jechuudha isiniif harargee immoo walitti hin dhufu jechuudha amma kana harargee jaan nama shantaanii ganama galgala harargee anama wanti naartu jiru harargee wajjin maaltu walii qabsiisee dabar harargee waan wal qabsiisun jiru barkun hay sani akkasitti beekaa jechuudha hawaasni harargeedha. Kanaafi tokko. Maaki galatoome maaki amma dura gaafaanii fi yoo harargeen xiqqeessota akka rakkattee walloo rakkattee jimmaan rakkattee arsii rakkattee kutaan kamiyyuu rakkannaan akka ati dura sagalee taatu beekamaadha namni dura asirraa bu'ee boochisee hawaasa kanaaf sagalee ta'uu keessattis beekamu takkaffaa ani maakiin intala gandaatii miti ani intala oromooti jechuun balleessaa tokkos hin qabu badii takkaas hin qabu namni oromoo guutuu ijaa takkaan laalu gandaaf gosaan amantaan osoo hin taane walqixxummaan laalu akka oromotto kun kannaadha kajaanii wallahi billahi rabbii fi galatoonfatan malee kaanii fi gaddeebisanii halkanii guyyaa arrabsanii xiqqeessanii maal jaanii maqaa balleessanii yookiin wal ijaaramanii yookiin viidiyoo shoppii hojjetan waan fedhan godhan kanaa miti sii galee garuu godhanii lallabanii ijanii bu'an wanni isaan fit kan qaban jechuudha ajandaan isaanii gonkumayyuu wantan dhaqu lammaffarratti isaan kana duubarra namaa jira nama isaan duuba jiru jira fakkeenyaaf eenyu duuba jira ani makalleen dhawu ayye amma makalleen dhawu bakka itti dhooynu qabna nuti akka itti haasofnu qabna gaafa gasti keenya bananne kanaaf nama isaan duuba jira jechuudha haa offatanii haa iyyanii haa maraatanii haa shakaranii wallahi wa billaal kariim wanni takka wanni isaan fidanii jiru dheengadda bar abarsaan faan bar saayibbanummaan kiyya kan fidimsi gorillaa waliin asiin halkanii guyyaa wajjin asirra jirru kuni dheengadda gaafa mucaan wantaa bar amaarri qabu miliyoona takka bar alku tokko miliyoona takka guuraniiti mucaa san mana san keessa baasee ummata sana qabatanii jiraniif maal akka ta'e beektaa amma waan biraatiif miti yaa jiran wanti yaa jiraniif gargaarsa ummata keenya kan sho'a akkana jedhaan ummata keenya kan salaaleetiif ammaaf gargaarsaa miti saa akka xiyyeeffannoo harkatee kana ummata kanaan nagee barbaadan ummata gargaarsa gaafatu jiru miti ummata zayitii fi daakuu gaafatu jiru miti hundi keessanuu gabbahaati ummata kanaaf sagalee tahaadha sagalee irratti xiyyeeffannee wanti yoo gargaarsa barbaadanii ummanni sun gaafatan hin gargaartanii garuu amma ummanni sagalee barbaadaan je kanuma je isiin oromoo keessaa baate gargaarsa maali isii waa'ee tuulamaan galchu waa'ee maarreen galchu jaanituma ka'anii bixibixi eenyu akka isiin erganiin beeka jechuun okay beekaa fi malee. Bakka kana laala bakka kana baganaa hubatte amma ergama qabanii jechuudha ergamni kun eessa jira namni hundi ni beeka oromoon guutuun ni beeka quba itti laateetis arguus danda'a garuu beekaatii ammaaf sibiratti hin dirru bakka itti dirru qabnaa jechuudha amma walumaa galatti iyyaa jiranii halkanii guyyaa bu'aa jiran amma isaan yeroo jalqabaati wanni isaan raakaasan mucaasan maaliif akkasiin godhini mucaasan maaliif ni isa gaafatame kuma afur kuma shan akkas qofa amma dura asilillee itti dubbatee aboo akkaawuntii fidadhaan hun jechuu ture anaa galchaa si galee osoo akkaawuntii fidatanii isatti hin deebiini achi gara galchanii si gad deebisanii eegalanii jechuudha. Guyyaa borummaa asli eegalan asli dhufee maal nuun jee minaamin nuun jee jaani amma kuni duula si galee maaliif si tana cabsuu asirraa si cabsanii si balleessanii agartuu ijaa waan taateef ijaa hawaasa waan taateef asirraa ija duraachi si qaba hawaasa duraachi si qabanii ofii isaaniitti hawaasa kana keessa seenanii hawaasa argee kan akka fedhan keessa deemuu barbaadaniiti. Kana jechuun garee maafiyaati abadan kana muraamataa keenyaati malee nullee hin ayyamnu hawaasni argee tokko kas jibbuus hin jiru wallahi nama lama sadii nama afur shan warra asirra yaa'ee boo'ee iyyee maraatu kana malee nam takka kamaakii jibbus hin qabu. Maakiin intala teenya nu dhalchee nu guddise obboleettii teenya si gala. Kanaafi namni maakii buutu hundi nagama rabbii ofuma keetii salphattee gadditee maraattee boochee iyyitee tiktaak irraa foloon itti argatte yoo foloollee argatte foloollee waa amata shanja warri asirra jiru ka foloorri isaanii kun ofuma lama kuma sadii jira jechuudha warri amma isii rabsaa jiru kun. Kanaafi numa iyyitan malee wanni isin fiddanis hin jirtu akkasitti hubadha maakiin garuu deebisaa isin kan nuun qabdu arrallee birullee deebisaa waan takkallee kan kanneen barbaannu amma fakkeenyaaf dheengadda nama guddaa nuti qabnutu dhaqee gaafa inni sabboonaan taa'ee sarrabsaa ture nama qurxummii kanneef beekna sii galee wallahi isuma dhugaa wal taajjabaa jirra. Waanti amma rakkoon hin jiru san rakkoon hin jiru wanti hubachuu qabdan tokkotu jira guyyaa kaleessa uummanni harargee beelahee dhageeffadha isinitti nama hawaasa harargee jechuun zalan jirta yoo ta'e.
guyyaa uummanni keenya carraa isiniif kana dhiifama abbitti uummanni keenya Harargee beelee heessanii akka wanta uummanni keenya Harargeen gaafa beelee ilmi namaa beeytanii nama jaalatu baatullee qooda namaan khaya galatallee dhabamu jechuun qoodni namaa khayamuu qaba isin galee osoo gudguddaan meeqa jiru jechuun osoo gudguddaan meeqa dhiirri meeqa jiruuti lafaa khayaan qeerroo ijoollee qeerroo jaarree ummata rakkate san viidiyoo waraabsiisne akka OMN gabaasuuf dhaqee OMN bilbilee sagalee dabarse akkana OMN uummanni keenya akkas keessa jira achi miidiyaa biraatti dhaqee uummanni keenya akkas keessa jira jee Facebook amaxxansee uummata kana kakaasee iyyee sagalee dhageessise gargaarsi san gargaarree akka gargaarsi Oromoo sirraa'uuf gargaarsi Oromoo kun sirraa'u qaba jee waan yaadeef maallaqan gargaaree anqanan gargaare anqasin gargaare jee fi amma waazilti tolchuuf ilaala akkas guyyuma duraati gargaarsa gargaaraan nu gargaarsas taa'ee gastirra hirmaachisuu malee mana kiyya guurameen beeku akkasi guuree maal jehee hatti naan jaanii na arrabsan ammallee arrabni narraa nafnee na arrabsan gargaarsas gargaaruun qabdu jaanii na arrabsan jalaan callise haadhatiyyaa abbaa kiyya itti arrabsamee anis gargaarsa kana bikkumaan gaajanne bikkaan geenye maallaqa suu guurre galchine midhaanis bitame ustaazas kannine ustaanni ummanni mootummaan kuni beeltii hongee Harargee keessa buute kun jechuun akka ummata gargaaramu hin barbaadu sini galee sababa saniin akka gargaaramu waan hin barbaanneef ustaaza kana maal jaaniin midhaan kana fidi nutti kanneen nuti dhaqee geessaa jaaniititi qabaniin sanboodu nuti maal jenneen lakkiin tahuu yaa ustaazan ta'unnaan yaa booduba akkamiin godhaa jee yoo akkana ta'e nuti ammas deebisanii hunoo maqaa kiyya kuni akka soogiddaa mi'aawa in ta'uun jenneen sammuuta hayyee jaanii midhaan kun baatii meeqa rakkoo isin nyaatamee jira ilaa ammaa jaanii baatii meeqa guyyaa meeqa guutuu midhaan qabamee taa'ee isin galee achi dhaqee gaafachiisee achi nuti dawwallee hunda sagalee isaanii hunda waraabadhe jechuu dubbisee jechuu mata kantiiboota ganda biyya sanii jechuu bikka beelli itti buute. So video maaliif barbaachiseenna ummata kanaatu maallaqa gargaare yookiin akka bira nu fudhatanii dhaquu qaba fuudhaniititi nama beeloniif bikka beeltu jirtu dhiisanii bikka beeltiin jirre geessan jechuudha. Maaliif miidiyaa rabbahaa jecha jaamu isaan waraabadhe yoo akkana ta'uu baatan gadiin isin baasa maal jeeniiti akkas gargaarsi sun sirraa'ee dhaqee jechuudha. Deebisanii hattan jaanii miidiyaa kana baxaabatan hattu jedhame hayyee jennee fudhannee miti. Amma gargaarsa mucaan dhukkubsatee mucaan tokko mucaasan isaan amma ijoollee yisu dura ana bira dhufee kunoo gaafadha mucaan kan jiru maakiin eenyuun namatti si barbaadu ture eenyuti sin gargaara jee ana namatti barbaadeef nama isa siree moo farshaarraa akka farshaarraa miti biyya sanirraa fuudhanii akka imbaasii geessan namatti barbaade guyyaa guutuutti barbaade gaafa akkaawuntii barbaade sirreeffadhu guyyaa tokko qabne si gargaaraa jeen dhumatti. Barhaayee jee isaan durattuu gargaaruuf hin kee amma maal akka ta'een beeku kanuma dhufanii na gaafatan maakii gargaarsa kana hin gargaarta jaanii na gaafatan qoomee aslitti simeetiin waliin taanee gargaarraa aslitti nimaa hin quban qabuun jeen because akka gargaarsi mucaasanii vaayiraalii akka ba'uuf hin jeen dhaqanii aslii malee hin hojjedhu jettee aslii gaafadhu malee jettee jaanii dhaqanii manuma kabanatanii na arrabsanii arge. Diyoon gargaaru maal fiddaniin jeen because ogudura hattuu jettanii na arrabsitanii deebitanii maaliif gargaarsa garna gaafattanii hin jeen ninki jibee ammas biratti namni hattuu jee si arrabse tokko deebisee gargaarsa yoo sirraa barbaadu nama warruma hattuu jedhamanii nu arrabsan sun haa gargaaran akkasii bar amma dhiirti walii qabamtee nama arrabsistuun isaan maali gargaaruu hin danda'anii hin dalagatanii miti hin dalagatanii bar. Yoo namallee gargaaruu chuba isaanummaa walii daddarbanii gargaaru yoo hin ta'u jaan immoo nama gizee na arrabsa walii qabatan saniin gargaarsisu dhumattee bar hattuu jettee asii hattuu jettee ishaala na dhalte moo na guddiste na arrabsaa waan kana na godhu ka'etuuf ani yoomillee gabrummaa namni na arrabsee ganna qabe unkwaan abbaa fedhe maan taane amala kiyyatti abbummaan fedhe na arrabsee wallaahi qablee tanaan na qalta malee kabajaa kiyya gabbu'ee
Eenyuma wanta kan godhu gaa amala kiyya kun jechuudha amala dhaloota kiyyaatittiin dhaladhe amala akkanaatiin qaba na arrabsitee kabajaan irraa mulqitee dubartummaa kiyya xiqqeessitee akkas naa godhu itti maati dhiira taatee moo wallahi morma kana irraa fuute akka morma kana fuutee na fannista malee hin godhu abadan inshallah amata kudhan na arrabsita asirra teessee na arrabsitee jeesin sodaadhaan na arrabsitee jeesin sodaadhu waan feetee fi dullee sin sodaadhaan abbaa feetanii sodaadhaan kabajuu malee nama sodaadhu qawween deemtuu si duraan dhaabbadhaan isnaayiparii qabattee na dura dhaabbatu namas dura dhaabbadhaan namas sidhee isin dheessee isin jalaa deemuu bitan isin hime dhiirti teessee achi lafa laftu yoo dhiira taatan koottaa gixamuun koottaa kaayiroo na gaxxama anaa isinii beekame gixaman koottaa na waliin haasawaa koottaa kaayirootti. Yoggaa isaan kaayiroo dhufan eenyu hoolaa arabaa eega. Wallahi hota as namni jireenyuma keessanii eenyu hoolaa eega. Dhiira teessee akka dubartiitti waa arrabsu wallahi dhageeffadha. Dhiira akka dubartiitti teessee waa arrabsu ganaafillee dubartoonni keenya jaalachuu miti ittiin dhiyaatina because dhiira dubartiidhaan tumame jechuudha. Dhiirti dubartiin mataa keessa tumamee dhiirti dubartiin gudeeddamte dubartuma arrabsiti teessee gisee hunda baqqaagaa dubartiitu gaaf tokko qabee ilaalu qabee boksii tanaan qabattoodhaan irraa baastee waraansi luma isaa irraa baastee yoo garafteen maal taaree mucaan kanuma taa'ee ficcaanuuf kanuma taa'ee nama arrabsu qofa ta'a. So dhiira waa arrabsu itti dhiyaachuu miti halaala dheessaa gisee argitan akka waan laal inshallah shayxaan isin dhufeetti biraa fagaadhaa isinii mee kun dhaamsa kiyya. Dhiirti dhiiraa waan arrabsitu teessee. Dhugaa rabbi. Kanuma daasaan hin tuminne inumaa wayyaa akka qabattoon tuman. Ramsii Ramsaa dubbadhu carra furdaan. Mutirra jira jartiin akkasi. Waalaikum salam abbitti jirta? Maaki. Waan akka qofa jechuu barbaade. Ani si jala ture gaafa mucaa sani atiniin gargaara jettellee si jala ture yaadadha. Mucaa san gaafa atini akkaawuntii nama amantuu jenna akkaawuntii abbaa kiyyaa irra naa galchisin jedhee ture mucaa saniimi. Mucaa sanii bar. Wallahi guyyaa qabneefi bar guyyaa qabneefi nu arrabsanii. Yaa si jalan ture. Ani wanti an jechuu barbaade namaaf osoo hin ta'in sodaa namaatiif osoo hin ta'in ofi amanummaa kan keetiin mucaa rabbuuf jecha gargaarte gargaarii jechuun mucaa nama dhibamaadha nama gargaaramuu qabu ati ofi amantummaadhaan jechuun sodaa namaa osoo hin ta'in mucaa gargaaris okay. Hin gargaaru because arrabsineeti nuti arrabsinee gargaarisne waan jaan inshallah hin gargaaru mucaa hin gargaaru waanis. Manuma kiyya kanattu no wallahi billahi mucaan sun mana kiyya kana dhufee hin gargaaramu bakka dhumatti gargaaratan because ani arrabsamee inuma wanta kan godhu duraan godhuuf hin keewu hin godhu dheengadda wallahi mucaadhaan dheengadda hin gargaareetiin hundaa'um isaan garsi kophaa kiyya biyyattuu galchee isaan hin garsiisin jeen ture anummaan waan inni barbaadu ka eerpoortii ka maalirraa kafalee waan hundarraa kafalee biyyatti aaniin takkittiin hin galcha jeen ture garuu isaan haa gargaaran miira keessa seenanii akka gargaaran waan hin barbaaduuf haa baratanii miira keessa seenanii haa gargaaran isaanummaan hin gargaaru dhis. Maaki ati gaddeebitee ijoollee. Anaa miti bara haa gargaaru ammas baay'isanii waan hubachitu qabdan an maallaqa kiyyaana miti kan gargaaru ammanumaan badan ka gargaaru hawaasaatu gargaaru si garee. Maaliif jenna isaan miira keessa seenanii haa gargaaran mee isaanummaa waa haa godhatan isaanummaan maaltu na galchan. Abbitti ilaalu waan kanarraa waa tokko dubbadha maakisha. Abbitti ilaalu wanni ati hubachuu qabdu gaafa jalqaba mucaan san dhufee yeroo hedduu gastee duraan deemu turte miti yoon warra shawaasan. Amma eegana boodarra deemteen manuma maakee kana dhufte. Maakiin tun ol galchite yaadallee irraa fuute. Guyyaa sadii afurfaan argaa turanu. An ofii kiyyaadha waan dhagayeef ture bar jala ture. Guyyaadhumarraa gastuma kana keessatti ilulleen as jira. Anilleen seenee gastuma kana keessa jira guyyaa sanillee. Namoonni birallee ni jira. Nama sadii jira as keessa. Maal jetteen maakiin aboo jetteen. Gargaarsa mucaa arsii tokkos qabamee jira. Kajoollee wallootii wajji wallolanii loktee caccabte sanillee qabamee jira. Anaa fi doktorri irra wal marannee
Sigale yoo haa arsii kun dura ta'es yoo haa argee kun dura ta'es akkasii yoo haa wal dura wal duubaan akkasii gargaarree biyya galchinaa jette. Sigale jechi maakiin jette kan ilulleen bakka kanarra maal jette maakii jeen yoonii fi mucaan kaa argee kun eega waggaa afur dhukkubsatee yookaan waggaa afur mana hakimaa kana keessa jiraate kana dura galchinullee rakkoon qabu hayyee wal mareedhaa jeen akkasirratti dabaanee jechuudha. Osoo guyyaa lamaa fi sadii hin bulini achi as garagalanii maakii gad deebisanii asliin maal godhee akkas taatee minaamin taatee jaanii yaa'ee eegalan jechuudha rabshaa eegalan. Maakiin bakka kanarra dhaabbate gargaarsi mucaasanii eegara boodarra gara guruppiitiin gara wantaa hundaan walitti dhufnee waliin dubbachuu ta'u. Ammoo eega maakiin didde haa 500 waliin busnee galchinaa inneen. Sigala namni takka riyaala takka kan nuti riyaala takka kan nuti dan sigala riyaala takka kan nuti daniiti didanii jechuun isaan kun amma warri asirraa gabbee akka nama ofii isaaniitii nama gargaaru akka nama ofii isaaniitii riyaala takka kan nu danda'utti gabbaanii isin rabsan kun riyaala takka kan nuti danaabitti. Okay akkamitti isin gargaarti duuba rabsan. Mucaatu dhaqee jara mucaatu dhaqee makii dhaqee na gargaaru didee jedhee moo. Mucaan dhaqee jiru. Mucaan dhaqee jiru. Barumaan taane bara amma bika tanatti mucaan kun wallahi garaan nyaatu jira mucaan. Because mucaa kana ansilaan isaan ta'e wallahi laazim namni tokko mucaa kana gargaaruu bakka annaan rabsitanii hojii garaa hidhadheetiin dhugaa rabbii deemee ganda keessa gargaarsisa mucaa ansilaan isaan ta'e jechuudha. Because mucaan kuni mucaa gargaaruutti hin jiran isaan anuma arrabsaa jiran. Mucaa rakkisii. Makishaa wanta kalaale ka atarraba isaanii ilaalte. Arraba isaanii ilaalte of gaddeebistee ati already rabbi osii fuudhee ati gaddeebitee nama kana wajjin haasoo osoo hin ta'in ati mucaa rabbii jecha mucaa miskiina san hin gargaara akka oromootitti namni hunduu haa gargaaru waan danda'een ati jechuun ati mucaan eessa jira mee mucaan nu nagarre bara haa dhufu mucaan qoy waan isarraa baruutu jira mee mucaan eessa jira sheer godhaaf mucaadhaaf sheer godhaaf mucaadhaaf. Mucaa namni beektan fidaan mucaallee hin beeku. Wallahi isin ma jechuun waan ittiin mujjira waan ta'eef inshallah hoolayyi saniif osoo hin ta'in rabbii jecha uummata guddaa kutaa 11 jee malee hoolayyi saniif jeeti miti garuu. Kana namni martuu dhaga'u jiraan akka atin sodaannellee nu hunduu si beennaa. So ati namaaf jettee ati deebitee ati rabbi osii fuudhee so ati nama iyyuu hin dhagahin siin jedha. Meessa jira sheeritti godhaa. Jai babar. Bar amma ani kana dhibu jiru wanta hojjetamee jira amma ajandaa uummata salaalee jijjiiruun maal barbaachise garuu. Maal jettee? Salaalee jijjiiruun wanni barbaachiseef garee gargaarsa barbaachiseedha bara amma ani maaliif barbaachiseedha bara. Ati maatii dhageekka waan kamiinuu waa ofiitti amantee godhi waan fedhe haasa'anii waan fedhe haa dubbatanii ati nama tokko illee gurran kennini ati namni si dhagayaa ati bakka waan ofii sammuun keetti amanee hin godha jette hundaa godhi bakka na eenyullee si dhaabuu hin danda'u bar hin godha jennaan namni si faana deema. So ati bakka hin dhagayin nama tokko illee. Waan tokko jira amma mucaa kana gargaaruun bara hin dadhabamne amma bara maakeen fudhatteetis har'aa fi boruu keessatti yookaan guyyaa lama keessatti itti qabsiistee amma danda'ameen gargaarsistee mucaa kana akka wanta ta'ullee nama gooti dadhabbiis hin qabdu namni tokko si arrabsa isii tana dirqama eenyurraa qabasa jiran namni dirqama hin gargaaruudhis hin gargaaruu irraa bu'aa hunda keessanuu gizee laaluu naan taane dhiisa hin gargaarsu mana qiyya kanatti haa gargaarsan mana isaaniitti dhiisa. Ani laal onneen qaba isin galee onnee ajaa'iba akka dhiiraati yaa onneen tiyya. Inni gargaarsisu achuma mana isaaniitti haa gargaarsan. Gizeen itti yaadu hin taane naaf hin taane dhiisi. Hattu jedhamaa mee ilaalamee rabbii jedhaati namni akkana hin waan takka takka waan laayifii irra dhagaa ture si gaafadhaa makki. Hattuu naan jechaa. Ati wanti arrabsaa. Kayin akkasi deengadda gargaarsa godhe saniifuu galata hin qabne amma deebisee rabbi namarraa eeggachaati rabbi irraa erganna garuu. Nuti namarraa eeggannu bar ilmi namaa mooraalii namaaf ta'uu qaba sii galee waan fedhees bar dubartiidha baraaniin tun. Abshir. Okay ati wanti aslii gaafadhu malee hin gargaaru jetteen jira waan dhagaa ture si gaafachuu jira waan kana kiliir godhime. Asluma kana jibban maaliif akka ta'e hin beekne maal akka isaan godhe gurraachi miskiinni maal akka isaan godhe hin beeku wallaahi miskiina ifiifuu nama hundaaf nama kabeeleef kadheewwatu osoo nyaatiin nama nyaachisu asli jechuun osoo kophee ofirraa uffatu nama wallahi nama kophee inni baasee miilaan kophee kanneen miilaan galee jira asluma kana jibban bakka malee wanni akkas jeen jiru yoon jee homaa rakkoo qaba asli mareedheetiin
hizbii keenya sagaleen dhaga'ama. Ni dhaga'ame. Yoon jeeoo maal rakkoo qaba? Isaan mari'adha yoon jeeoo maaltu rakkoo qaba? Maakii maal inni beeyta wanti ta'uu qabu. Mucaa ati suni akka mataa keetiin mari'attee feetu gargaarsistee mana keetitti feetu dhiista san sammuu keetiin mari'atta. Garuu immoo jechuudha wanti guddaan ani sitti himuu barbaade yoo jiraate arraba ijoollee kanneen hin dhagahin. Ijoolleen kunniin tokkoffaa wannummaan deddeebi'anii si arrabsanii fuurra caala. Ani bazoo itti dhiyaadhaallee hin gaafadha yeroo baay'ee dhiisaa jedhee kadhataa ture. Wanti takkittiin si gaafadhoo jiraate fakkeenyaaf jaalibsaa san hin beeyta. Rakkuma inni si arrabsuufu yoo as jala jiraatellee ol seensisiitiin jechuu yeroo baay'ee an dhiisii manuma keetittu yookiin manuma kiyyattuu hin gargaara jedhanii ture. Ol seensisi gaafadhu yeroo baay'ee najisuuf deemta kan ol seensi osoo balaan feete. No jechuun dhageeffadhu. Balaan feete osoo dhufte mana kana seenan mana kana abaddan seenan. Guddoodha barmaakki. Atama bar waan ati guddoo taate guddoon abbootiin dhageeffadhu. Abbaan dhageeffadhu abbootiin gadaa dhufu mana kana seenanii si jebar. Safuu cabsitee maakiin Oromoo dhageessu ajamman mana kana inshallah seenan. Anaatu maakii miti mana kana seenanii. Hin maraatte wallahi ani bar sabar onneen tiye badduudha. Bar hin seenan mana kana abadan hin seenan. Osoo wanti dhufe mana kana inuman seenan osoo araarri nu jiddu bu'e mana kiyyan seenan. Abitti barlaal abitti wanni ati laale asli daawwachiin irra wal marenne ka arsiisan dura goonus kana dura goonus tokko dura goone ilkeen tapakka takka jirtu waa cinina gara lama hin facaanu gara tokkotti kasii mucaa gargaarsaa wayin gaafatu fedhaati mucaa gargaaramu barbaadu kana fidiyoo kottume. Abshira dawwalee jira dhuftanii qo'e. Ani bara wanti san gaafadheef kiliir godhumaa fi adda baasuudhaaf like walumas adda baasuu malee ni beeka waa hunda. La mana kana seenan no. Ani namoota akkasii xixiqqaa waliin taa'ee haasa'uu natti hin tolu. Namoota dubartii arrabsu nama arrabsu kabajaa nama namaan qabne mana kana seenu. Durbaanuu seerri mana kiyyaa nama dubartii arrabsu haadha arrabsuu fi nama afaan baalagee safuun dubbatu mana kana hin buluukama. Mukaan mana kana seenu miti. Warra moodeetaraafuu yoon kanne akkas hin jaan. Ammas warra gandaan jaaladhu nama gandummaa haasa'u kana hin jaaladhu. Ama waa'ee isaanii sun ta'e waa'ee mucaa fidaa mucaa waan gaafadhu barbaada waan jiruuf waa'ee mucaa fidaa.